Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruu gandoota baadiyyaa hedduu keessatti waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamu uffata siviilii uffatee uummata fakkaachuun namaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jiraachuun beekame. Dhalataan aanaa Amruu magaalaa Finfinnee jiraatan tokko maatii isaanii waabeffachuun raadiyoonni dirree shaggaritti akka himanitti sadaasa 15 fi 16 bara 2022 waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu uffata siviilii uffatee uummata fakkaachuun hawaasa keessa naanna'ee nama ajjeesaa qabeenya ummata saamaa fi manneen jiraattotaa ibiddaan gubaa jiraachuu himan. Aanaa Amruu gandoota akka Agamsaa, Irroo, Somboo Kumii, Digaluu, Suutee fi Katta'aalii keessatti gochaan kun raawwatamaa akka jiru himan. Akka maddi keenya kun ibsanitti uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii yakkoota kana yoo raawwatan uummanni nurratti beeka jedhanii waan shakkaniif hawaasa fakkaatanii yakkoota akka lubbuu namaa ajjeesuu, nama ukkaamsuu fi reebuu akkasumas manaa fi qabeenya namaa saamaa fi gubaa jiraachuu himan. Hammeenya barbaadan uummata irratti eega raawwatanii booda sababa uffata siviilii uffataniif qofa uummanni waraana mootummaa miti akka jedhuuf itti yaadanii tooftaa kanaan uummata goolaa jiru jedhan. Kaayyoon isaanii taateewwan uummata nagaa irratti raawwataman waraana bilisummaa Oromootti qabachuuf yaadanii akka ta'e himanii tooftaa isaanii kanas uummanni irratti baruu raadiyoonni dirree shaggaritti himanii jiru. Lubbuu saboota biroo ajjeesuu fi qabeenya isaaniillee mancaasaa jiraachuu kan himan namni kun adeemsi kunis waraanni bilisummaa Oromoo sabummaa irratti xiyyeeffatee haleellaa raawwachaa akka jirutti maqaa waraana bilisummaa Oromoo gurraacheessuuf saboota biroo aanicha keessa jiraatanillee miidhaa jiraachuu himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannootti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo ofiin jedhan kanneen deeggarsa mootummaa aangoorra jiruutiin ijaaramanii jiran uummata nagaa qe'eerraa buqqisaa jiraachuun ibsame. Dhalataan aanaa Daannoo kan yeroo ammaa magaalaa Amboo jiraatan sodaa nageenyaaf yaadda'anii eenyummaa isaanii ibsurraa of ittisan tokko akka jedhanitti guyyoota 3 darban kana humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa mootummaa bilxiginnaan leenjifamanii riphanii turan yeroo ammaa dammaquun uummata nagaa ajjeesaa qe'eerraa buqqisaa qabeenya uummataa saamaa fi ibiddaan gubaa jiraachuu himan. Gareen kun deeggarsaa fi beekamtii mootummaa aangoorra jiruun leenjifamanii meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachuun qophaa'aa turan kan jedhan maddi keenya yeroo sochiin waraana bilisummaa Oromoo naannichatti mul'atu humnoota kana uummatatti akka gadhiisan dubbatu. Gareen kun qaawwa argate kanatti fayyadamee caasaa abaa'oo shaniiti jechuun namoota duraan haaloo irraa qabu ajjeesaa manaa fi qabeenya saamaa fi ibiddaan barbadeessaa uummata dhimma siyaasaa keessa harka hin qabne qe'eerraa buqqisaa jiraachuu himanii jiru. Bifuma kanaan humnoonni kun yeroo ammaa gandoota akka Ajilaa Daalatti, Ifa Tokkummaa, Abbuu Dooranii, Bakkee Sirbaa fi gandoota biroo keessa uummata nagaa qe'eerraa buqqisuun rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu himan. Qaamni mootummaa aanichaa uummanni gandoota kanneenii hundi seelii shanee ta'ee waan jiruuf gatiisaa argachuu qaba jechuun humnoota kanaaf deeggarsa barbaachisu gochuun uummatatti bobbaasuu himan. Armaan duras lubbuun namoota nagaa hedduun humnoota finxaaleeyyii kanaan darbuu kan himan maddi keenya yeroo ammaa haalli nageenya uummata aanichaa yaaddoo guddaa keessa akka jiru raadiyoonni dirree shaggaritti himanii. Lixa Oromiyaatti daandiin aanota 7 tajaajila kennaa ture tajaajilaan ala ta'uu maddeen himan. Daandiin guddaan godina Shawaa Lixaa aanaa Calleerraa ka'uun aanota 7 tajaajiluun hanga godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Baaboo Guduruutti fulla'u caccabuun tajaajilaan ala ta'ee uummata rakkoo tajaajila barbaade argachuuf danqaa itti ta'uun dhaga'ame. Oomishoonni biyya alaatti ergaman hedduun aanota kanneen keessatti oomishamaa jiraachuu kan himan namni kun yeroo ammaa uummanni kallattiittiin gara gabaatti dhiyeeffatu dhabee rakkina hamaa keessatti akka argamu raadiyoonni dirree shaggaritti himan. Daandiin suni akkuma beekamu godina Shawaa Lixaa aanaa Calleerraa ka'ee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Baaboo Guduruutti deema. Kana yeroon siin jedhu aanota 7 kan inni kutee keessa darbu jechaadha daandiin kun. Bakkoota ijoo mootummaa kanaafis ta'e madda galii mootummaa kanaa ta'an lafee duuda biyya kanaati. Akkuma beekamu aanaa Calleerraa kaasee hanga dhaqee aanaa Baaboo Guduruu sana qunnamutti oomishaa fi oomishtummaawwan garaagaraa mi'aan zayitaa kan ekspoortii illee ta'antu achiiti oomishama. Daandiin kun akka hojjetamuuf bara 2007 akka lakkoofsa Habashaatti jalqabamuu kan himan jiraataan kun ogeessonni biyya alaa fi keessaa 2 yeroo garaagaraatti hojjechuuf yaalanis ittuu akka tajaajilaan ala ta'u godhanii irraa deemuu namni kun himan. Daandiin kuni akkuma waliigalaatti bara 2007 irraa kaasee ture hin hojjetamaa hin areeffamaa jedhamee kan odeeffamaa ture. Ergasis kontiraaktota biyya alaa 2 keessummeessee daandiin kuni kontiraaktota
biyya lama kana haa keessummeessu iyyuu malee kan durii irra bareet argama yeroo ammaa kana jechuudha. Duratti illee hamma ta'e makiinaa fe'isaatiinis bukkeetti godhamee ittiin darbaa ganna qofaa ture kan inni citu. Amma garuu akkuma suura irratti akkan kana yeroo ammaatiin citeetu deemuu hin danda'amu. Namni adda citeera. Daawwan sun mana yaalaan argatanii mana yaalaa hin qaqqabanii balaan tasaa emerjeensiin waan nama qunnamichi ciiseeruma du'uu malee namni hakiimii dhaquu dhiiseera mana yaalaa jirma yaalamuun hafeeraa miti dagatameera. Namni maatii isaa awwaaluu dadhabeera. Daandii kanaatiin kan ka'e kan daandii malee namni bahee hin galu. Ba'umsaa fi galumsa dhala namaa kan ta'e daandiidha. Amma miilumaanuu si sodaachisa. Makki konkolaataa qabattee miti yookaan geejiba biraan miti. Miilumaan illee irra ce'uusaan sodaachisa. Waan baay'ee citeef jechaadha. Dhaabbanni bara 2014 qabatee hojjechaa ture sababa to'annaa fi hordoffiin ga'aan gama mootummaatiin hin jirreef dhaabee deemuu dubbatu. Kana yeroo siin jedhu kontiraakteriin bara 2014 hojjechaa ture kan biirra balleesseetu deeme. Sababni inni kana godheefi to'annaatu hin jiru. Qaamni to'ate hin jiru yookaan namni to'ate hin jiru. Aanaan callee aanaa horroo guduruutti qabata. Horroon guduruu abaaboo guduruutti qabatu. Otuma akkana jedhaniifi aanaan godina jedha. Godinni aanaa jedha. Aanaa hordofuu qaba hordofachuu qaba. Abbummaadhaan itti dhiyeenyaan kan jiru isadha jedha. Akka nama dhuunfaatti nama baay'ee dubbisneera bilbilaanis ta'e qaama maaliif daandiin kun ba'umsaaf galumsa nama dhowwa maaliif daandiin kun bada daandii kanarra bu'aa guddaatu jira biyya kan jijjiiruu kan danda'u daandii kanarra jira oomishaaf oomishtummaa guddaatu jira maaliif daandiin kun akkanatti manca'a jennee nama haasofsiisnee akka qaamaa hin qabna garuu deebiin itti arganne waa biraadha walitti qabachuu wayii. Itti dabalanis uummanni oomisha manaa qabu akka barbaadetti gurgurate kan hin qabne immoo gabaarraa bitachuu waan hin dandeenyeef qaala'insa jireenyaaf saaxilamee akka jiru himan. Qaala'insa jireenyaa irratti rakkoo guddaa uume. Rakkoo guddaa qotee bulaan tokko har'a oomisha manaa qabu sana mi'aanuma ishee manaa qabu sana gurgurate mi'eessituu garaagaraa hin argatu taanaan waan barbaadetti jijjiirratee hin galu taanaan baay'ee nama rakkisa akkuma isin beektan. Kanarra darbee xaa'oon konkolaataan ture kan inni fe'amu amma gaafa daandiin ittiin fe'amu tokkollee hin jiru. Inni namni naggaatee dhumtee achi jiran warra daldaltoonni achi jiran illee mi'aan akka bitanii ka'anitti dinnichi naannoo sanatti keessumaa nagara magaalaa Goobaan jedhamu tokkotti aanaa callee jaladha. Naannoo sana dinnichaan beekamaadha. Amma dinnichi tortoree jalaa bada dinnichi amala tortoruu qaba yeroo isaa dabarraan hin tortora dinnichi akkanatti qotanii waggaa tokko itti dadhabanii waan qaban itti baasanii isaan qotanii manaan gaatan iddoo itti gurguramu waan dhabameef tortoree jalaa badaa jiru karaa walimmoo qaala'insi jireenyaa waan jirutti hin fakkaatu. Konkolaataan konkolaattota dhoqqeen qabaman baasuu dhaqe sababa rakkoo daandii kanaan qabamee achitti hafuu dubbatu adeemsi rakkoo uummataaf xiyyeeffannaa kennuu dhabuu kun immoo tuffii uummataa ta'uu maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Makiinaa wayii liqimsame daandiin suni adda citeenyaan baatii ji'a dura baasuu dhaqe ofiisaatti achitti qabame. Looderiin gatiin qaalii ta'e kun illee haga ammaa achi keessaa hin baane. Mootummaan daandii kanaaf tumsa inni godhe tokko illee hin jiru. Akkasumas mootummaan daandii sana dhiiseera ofiisas deemaa hin jiru. Qaamni mootummaa irra bahee galee hin beeku dhiisameera. Kana jechuun uummanni toora sanarra jiru tuffatameera. Dhiisaa birmannaa dhabeera. Mootummaan uummata sana dagateeraa hin beekudha. Daandii hanga kana ga'u daandii magaalota hamma kana wal qunnamsiisu daandii humna ibsaa nashee wajjin wal qunnamsiisu daandii sukkaar faabrikaa fincuwaa wajjin wal qunnamsiisu kana haga kana gatii itti laachuu dhiisanii maal na dhibbeedhaan tuffatanii. Mootummaan yeroo sababa dhiyeessu qaama hidhatee mootummaan lolaa jiruufuu hojjechuu hin dandeenye jechuun sababa dhiyeessaa jiraachuu kan himan namni kun qaamni hidhatee jiru namoota wantoota tajaajila uummataaf kennan hojjetan irratti tasuma dhiibbaa uumee akka hin beekne himu. Mootummaa irra jirutu daandii sirreessa daandiin immoo misoomni immoo kan uummataati qaama biraas yoo ta'e mootummaatu ta'e ani kan qaamni amma mootummaan akka jirutti qaama hidhatee jiruuf garatti hojjetamuu dhabame qaama hidhatee jirutu dalagaa daandii sanarraa ari'e garuu qaamni hidhatee sun uummataaf qabsaa'e uummataaf bosonatti gale erga ta'e waan inni misooma kana jibbee waan jiru natti hin fakkaatu waan inni misooma kana akka dalagamne godheef tokkollee jira natti hin fakkaatu hamma dubbisnettis hamma ijaan arginettis kan rakkoon kan jirtu kontiraaktarootatti kennamee hojjetaa turanii fi qaama hordofaniidha malee isaanumti walii galaniitu waan faayidaa daandii sanaaf ooluu qabu ofii oolfataniitu taati malee dubbiin qaamni daandii sana akka hojjetamu dhoowwee jira natti hin fakkaatu hin jiru hin jiraatus. Dhumarratti mootummaan aangoorra jiru kun dhuguma mootummaa uummataa yoo ta'e rakkoo kana atattamaan furuu akka qabu dhaamanii jiru. Biyya saliitiiti talbaadha nuugiidha boqqolloodha
xaafiidha achirraa fe'ama beekte kan har'a borotoon jedhiin otoo danda'ame daandiin sun kana caala kisaaraa guddaa keessa tongalchiin uummata otoo biiliin mootummaan xiyyeeffannootti kenne itti yaade kontiraatota biyya alaas ta'e biyya keessaa hirmaachise yeroo gabaabaa keessatti rakkoon uummata kanaa otoo furamee fi keessumaa hawwan garaatti baatan cimsifatanii otoo yaalamanii fayyuu danda'anii otoo isaan warwaatanii yeroo isaan du'an argita. Balaa tokko illee akkasuma namni otoo yaalamee fayyuu danda'u yeroo ni du'u argita. Kanaaf mootummaan har'a borotoon jedhiin xiyyeeffannootti kenne daandii kana otoo suphisi.